Har'a waa'ee faayidaa qola muuzii kan jedhu ilaalla. Hedduun keenya muuziin faayidaa akka qabu beekna. Kanaafis nyaanna. Haa ta'u malee muuzii erga nyaannee booda qola isaa ni ganna. Sababni isaas qolli muuzii faayidaa akka qabu waan hin beekneef. Mee qolli muuzii faayidaa akkamii qaba kan jedhu ilaalla. Keessumaa gogaa fi ilkaan keenyaaf faayidaa hedduu qaba. Mee akkamitti akkasumas maal fayyada kan jedhu haa ilaallu. Qolli muuzii amala farra jarmoolee tokko tokko akkasumas amala wantoota gogaa keenya irra ta'anii gogaa keenya miidhuu danda'an duraa dhabamsiisuu fi madaa hir'isuu waan of keessaa qabuuf jechuunis antimaayikiroobiyaal, antioksidaantii, antiinflaamaatirii amala akkasii waan of keessaa qabuuf qola muuzii qabbaneessinee yookaan dilalleessituu keessa keenya dilalleessinee yoo tokkosaa adda keenya irratti tokkommoo morma keenya irratti yoo qabanne mata dhukkubbii hir'isa. So mataa dhukkubbii hir'isuuf ni fayyada jechuudha. Dilalleessituu keessa yookaan firiijii keessa keenyee qabbanaasaa gara keessa isaa tokko adda keenyarra tokko morma keenya gara boodaarra yoo keenye. Akkasumas keessa qola muuzii ilkaanitti rignee daqiiqaa muraasa booda rigachuun ariitiin ilkaan addeessuuf ni gargaara. Ilkaan keenyatti qola muuzii keessa isaa rignee daqiiqaa 10-15 tursiisnee ofirraa riganne yookaan dhiqanne akkasumas kana guyyaa guyyaan yoo goone ilkaan keenya yeroo gabaabaa keessatti addeessuuf ni gargaara. Kana malee garuu faayidaan qola muuzii inni guddaan gogaafidha. Gogaa fuula keenyaatti keessa qola muuzii daqiiqaa 5f suuta rignee yoo daqiiqaa 15 ofirra tursiisnee dhiqanne tokko akka gogaan dafee hin shushunturre akka gogaan dafee hin dulloomne gargaara. Akkasumas antimaayikiroobiyaal fi antiinflaamaatirii, antioksidaantii piroopertii waan qabuuf finnisa nurraa balleessuuf ni gargaara. Akkasumas akka ifti aduu gogaa keenya hin miines ni ittisa. Kana malees immoo akka gogaan keenya lallaafu taasisa. Hayireet akka ta'u gogaan keenya dafee goga yookaan deeyireet ta'u ta'e akka gogaan keenya lallaafu ta'a. Yeroo qola muuzii itti rignu. Akka waliigalaatti akka gogaan fuula keenyaa qulqulluu fi bareedaa ta'e mul'atu taasisa. Kanaaf egaa wantoota finnisa nurraa balleessan akkasumas akka fuulli keenya hin gogne taasisan akkasumas immoo akka fuulli hin shushunturre kanneen taasisan keessaa tokko qola muuziidha jechuudha. Kana yoo godhe immoo maal godhaa? Fuula keenya ni qulqulleessa akkasumas bareedaa taasisa jechuudha. Jijjiirama kana ariitiin arguuf garuu guyyaatti yeroo tokko kan yeroo lama waan kana raawwachuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Kanaa booda qola muuzii hin gattan abdadhaa. Turtii gaarii.